godhachuudha fi egaa kuni waan gaarii nutti fakkaata oosanii Jawaar akkuma baay'ee xalayaa barreessee fi ture Jawaarii xalayaa barreessuudhaani kootuu bara kanaa keessumaa kabajaa taataa jedheeni xalayaa ergee Jawaarii waliin galanii ture akkasumas Jawaar qofa otoo ta'in Baqqalaanis dhaabbilee siyaasaa garaagaraarraas affeeramanii abaarraas iddoo garaagaraatti hin dhufu sanaan amma keessumaa kabajaa kanarratti dhaabichi qopheessee fi achiin booda boordiin murteessee boordiinis kanuma mirkaneessee amma hin dhufu bakka jedhamaa jirutti namoonni tokko tokko waan hin taane gochaa jiru waan hin taane dubbachaa jiru Jawaar oosarratti argamee akka haasawaa hin goone gochuudha fi duuban wanti isaan hojjechaa jiran hedduu kan nama gaddisiisudha. Kanaaf uummanni Oromoo kana dhaga'uudhaanii kana hubachuudhaanii adda baddaa jechuu qaba. Maaliif garaagarummaa ilaalchi garaagarummaa jirasi ilaalchi oosanii waldaa qorannoo Oromoo Study Association. Studying immoo yaada garaagaraa qorachuudha yaada garaagaraa dhiyeessu yaada walitti. Alright. Agartaniimi inni kun sagantaan kun torbaan lama dura akkana dalagan. Sagantaa kanaaf namni gurra kenna hin jiru. Namni tokkollee xiyyeeffannaa itti kenna hin jiru. Dr. Tafariin garuu fayyaa ta'e ulfaadhu hayyuu koo jedhaan. Hayyuudha namni akkana. Dhorga namoonni tokko waan hin taane dubbataa jiru shira xaxaa jiru. Summii xaxaa jiru Oromoon kana cal'isuu hin qabuudhaan. Ni obsine hanga dhumaatti osoo kana dhageenyu. Obsine dubbiin tun daangaa kuttee jennaan Oromoo gargar caccabsuudhaaf deemti. Ololla akkana ammootu wanti dhugaa irratti nama tokko yoo yaadaan nama tokko yoo yaadaan moo'achuu dadhabde nama tokko yaadaan amansiisuu yoo dadhabde yoo xiqqaate garaagarummaa yaadaa Jawaar Mohammadiin qaban kana ilaalanii erga ilaalanii booda lakki kun nun fayyadu jedhanii Jawaariin qabuun mirga isaanii. Baqqalaas taanaan akkasuma hayyootuma oosaa keessa jiran kana taanaan akkasuma. Osoo danda'ame dhageeffadhaan dhugaa isinitti hima. Yoo tokkummaa Oromoo kan barbaadamu taate. Amma opiniyoon abaawoodhaan I think woboodhaan diina jedhu. Isi jarri shanee jedhu. Nutis jaraan diina jedhaan. Also danda'ame oosaan as long as it is Oromo's Studies Association. Warrummaan OPDO kan biyya jirtu kunu rakkoo Oromoo kanaaf affeeranii koottaa dubbadhaan isla challenge gochuu barbaachisa. Because it is Oromo's studies. It is not OLF studies. It is not Wobo's studies. It is not Kafao's studies. Dhageeffadhaa. It is Oromo's studies jedha. Oromo's kan diinaa dalagullee kan nuuf dalagullee hunda isaanii maqaan kun walitti qabata. Dhaabni kuni nama dhaaba maqaa Oromootiin dhaabbate ta'ee Oromoo tokko achi qabee tokko ofitti qabuu hin danda'u. Dubbiin kun sirrii miti. Hayyummaan akka kanaallee osoo boordii nuu bifa kanaan dogongore uummanni Oromoo akkuma Dr. Tafariin jedhe cal'isuu hin qabudha. Kanaaf jecha gadi baheen dubbadhe ani. Yeroo an dubbadhu I think garaagarummaan toonii kiyyaa fi toonii Dr. Tafarii garaagarummaa qabaa. Lakkoofsi mismaaraa nuti lamaan fayyadamne tokkoo miti na fakkaata. Kiyyatu itti ulfaata. Okay? Mismaarri ani dhaheeni itti ulfaate, itti hammaate, itti jabaate. Liqimsuu dadhabani. Mismaarri kuni mismaara hamaa ta'uu isaa beekan. Maaliif? Dhugaa Rabbiif jecha dubbanna waan ta'eef namaaf jecha miti kan dubbannu. Kanaafi miidiyaan garaagaraallee gadi bahamee poostii garaagaraa kijiba jechuun yeroon geessee hunda'u maali guyyaa tokko keessatti gurbaan taajjabbii suni poostii gadi barreesse. Wanti kan isiniif jedhu Oromoo taajjabbiif bakka kennuufi miti. Bakka kennuufi miti. Hattuudhaaf bakka kennuufi miti. Warra qubee laagaamaa dhaabaaxaa gurguratee laagaamaadhaan biyya alaa ce'e. Gurbattii hadhaas baateetiin jaraaf falmitu tana iskoolaarshiippii miidhamtoota Oromootiin kan baase hoogganuma oosaa yeroo sanaa kan ture. Obadda dhiyaatu keelloo irratti gurbaan sun he already feed godhamee odeeffannoon kun kennamee fi so gamasiin maqaa balleessinee yookaan muktaarillee waan san fudhatee yookaan jalaalaafee cadhisaa erga maqaa isaa namni naannoo isaa irra dhalatee achirraa bahee maqaa isaa xureessee booda oosaa irratti wanti nuti dhiyeessuu dinneef sababni kana
Yoo jennee lafa kaa'anne taate ni fakkaata. We have to defend this organization kan jedhuufi shira xaxamedha. Shira kana keessaa baya. Oosaan yoo lubbuu qabaatte, oosaan dhugamatti rakkoo Oromoo ni hiikta yoo ta'e, I beg you, I ask you, rakkoo diasporaa keessa jiru kana tokkoomsuu. Duuti Hacaaluu Oromoo diasporaa waliin dhaabde. Waliin dhaabdee garuu suutaan ammootu diasporaadhaa miti ABO'dhaa fi WBO'n bakka lama akka dhaabbatu gootan. I am saying, oosaan akka dhaabaatitti miti. Warroonni achi keessatti summii dhadhaabartan ABO'dhaa fi WBO'n bakka lamatti akka bahu warri harka dheeraadhaan raawwate isini. Dhugaa walitti himna. Guyyaa WBO'n TPLF wajjin mallatteessee waan jedhaa turtan ni beektan. Guyyaa WBO'n mucaa yookiin ammoo dargaggeessaa bakka bu'aan kennu yookiin ammoo kan nuuf dubbatu isa kana jedhee Odaa Tarbii bakka buuse waan jedhaa turtan ni beektan. Odaa Tarbii mucaa daa'ima waan hin beekne akkasin jettanitti hin jedhu akkasin jettanitti haa jedhuu barbaadan taate I will say every single word. Even mucaa kanaayyuu gadi xiqqeessitanii akkuma nama high school iyyuu hin xumurinitti yeroo isin jettan Jaalmarroon yeroo sana maal isin keessatti beekee mucaa daa'ima ganaa siyaasaa Oromootu garaan hin beekne dhugaa walitti himnaami sirnaan keessatti turanii qaaccasanii hin beekne bakka bu'aa godhate. Because he knows hayyoonni Oromoo kun akkaataan isin itti yaaddan akkaataan isin asxeettanii wareegama qaalii qeerroon Oromoo kafalaa jiran kan biyyaa sanatti oostanii asxeettanii WBO bosona keessatti hin hooggannaa jettan. Hayyootuma mana kana keessa jirtan kun jechuudha. Doctors, professors warri isiniin jedhan. Silaa kan gochuu qabdan gadi baatanii akka hayyoota Oromootti. Oromoo ijaartanii. Oromoon amma ilaala yeroo haasoftan hundi keessanuu qawween ni deeggartan. Hundi keessanuu Oromoon humna qabaachuu qabaa jettan. Garuu mee bakka tokkotti heettanii guyyama tokko qaama hegeree jedhamuu fi qaama task force jedhamu araarsuudhaaf wanti isin gootan jira. Kagaraagarummaa task force fi hegeree jidduu hiikuu hin dandeenye. Ani hayyuudha wanti jedhee waliin dhibbadhuuf maali? Maal wanta waliin dhibbadhuuf? Organizationiin hin dhalle, isaan hin dhalle kun isaan Oromoodhaaf waa hin dorrobne kun waggaa 36 guutuu maaliidha yeroon geesseeni dhugaa jirtu badii isin dalagda yoo dubbadhe badii nani qabu maali? Yoo dhara isin irra kaa'e as fidaa. San qofaa miti. Isinumti mataan keessan bakka lamatti baatanii hayyoonnummaan oosaa keessa jirtan kun walakkaan keessan kora WBO irra teettan. Walakkaan keessan kora ABO irra teettan. Kana yeroon geesseetu godhee Oromoo bakka lamatti baqaqsaa kan jiru tokkummaa Oromoo diigaa kan jiru dhabamsiisaa jiru. Isin hayyoota oosaatii miti. Task forcein bar dubbachuu sodaattan. Hegereenis isin irra dhoofte. Dubbachuu sodaattan. Gadi bahaa dubbadhaa haqa kana baasa. Maaliif hayyoonni Oromoo walii galchuu dadhabanii amma yeroon geessee maal jedhama? Hiriyaan akka malee namni akka malee kabajuuf jaaladhu ijoollee ana irra xiqqaati. Dubbiin kun kijibaa Oromoo diiguudhaaf kan jedhamu. Maaliif hayyoota? This is a question. The question for obboleessa kiyyaaf kan qabu. Yeroon geesseen kijibaa jette. In kijibee I will take it. Dhugaa dubbachuun kijiba taanaan kijibni akkasii. Kijibni yoo dhugaa dubbatan kijiba taatu. Kijiba taati namni dhugaa dubbate kijibaa ta'e namni dhara dubbate mootu namni ammoo Oromoo qabatamaan adda diiqaa jiru Oromoo tokkoomsoo ta'e anaaf kijibni sun naaf taate I will take it. I will take it. Kana booda maal jechuu qabna ree kijibaan dhugaa jennee dhugaadhaan kijiba jennaa jechuudha. May I will challenge you miidiyaaleen Oromoo hundi keessan I will challenge you yoo dandeettan kottan ana bira Facebook kiyya irratti I will challenge you. Warri ABO hooggantanis, warri task force hooggantanis, hayyoonni kora ABO irra teettanii, kora task force irra teettan, kora lama magaalaa lakkuu keessatti irra teettan. Stadiumii keessatti inni kun alaabaa achi gurgurata, inni kun alaabaa asi gurguru. Inni kun ammoo irbaata WBO jedha, inni kun ammoo irbaata ABO jedha. Inni kun ammoo daansii WBO jedha, ABO jedhee maallaqa gurama koottaati. Koottaati. Garaagarummaa ka uumaa jiru nuyi miti warra dhugaa dubbataa jiru miti isinii warra bakka lama wal qoodee jiru kanatu Oromoo jidduutti garaagarummaa ABO'dhaa fi WBO jidduutti garaagarummaa uumaa jira yoo dandeettan gadi bahaatii mee riisarchii keessaniin kana sirreessaa. Kuni Oromoota bakka biraa jirtaniif isiniif hin galu.
Oromoo bakka biraa jirtaniif, Oromoo Itoophiyaa keessa jiruuf, Oromoo Kanaadaa keessa jiruuf isiniif hin galu dubbiin kun. Oromoo Minisootaa keessa jiruuf garuu, Oromoo Ameerikaa keessa jiruuf garuu ifatti dubbiin kun ni gala. Yeroo dabre warri Oromoo Koongiresiin ijaaran. Warri Oromoo Koongiresiin ijaaramee jennaan, warri Oromoo Koongiresiin Oromoo hunda fakkaata yaa Oromoo. Oromoo hunda dhaabni fakkaatu yeroo jalqabaatiif akka warri Oromoo Koongiresii hayyoota Oromoo of keessa qabatee Oromoota godina hundaa koota yookiin reeshiyoo populationii isaaniitiin reeshiyoo biyyaatiin ijaarame hin jiru. Reeshiyoo biyya alaatu hin laallinu. Reeshiyoo biyya alaa keessatti amma eenyutti heddumaa ta'uu jette akkuma jirutti aangoo sana silaa Oromoo kutaa lamaa sadii qofa fudhatu. Kootaadhaan lakkoofsa uummataa biyyaatiin hiramee waan fakkaatu maal jedhame guyyaa kaan warri Oromoo Koongiresiin abaa'oo diiguudhaaf jedhamee olola irra oofan. Waboo diiguudhaaf jedhamee olola irra oofan. Tenni diigdan kana kan godhe isinii hayyoota oosaa keessa jirtan. Hayyoota dugda duubaan kophatti garee addaa ijaartanii mari'attan. Kana dhaabaa isiniin jedhaa jira yeroon geesseen feetan na jibbaa. Ani dhugaa du'e kijiba dubbadhee waggaa dhibbaa jiraachuu irra dhugaa dubbadhee asii gadi ba'ee du'uunaaf hoji. Because Rabbi na wajjin jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf of dhaaduudhaaf miti kun shira xaxamaa jiru garuu hin dhiisu. Hin dhiisu. Kanaaf warroonni dhugamatti saba kana tokkoomsuudhaaf yaaddan guyyaa ammallee irra hin deebi'a. Akkanumaan namni waaqayyo illee lafa nama hin komatu. We went to Washington DC protestiidhaaf. Protestiidhaaf iddoo sana dhandhee halkan guutuu teenyee keessaa bu'eelfaa maqaa isaanii si kaasa gaafachuu dandeettan teenyee imimmaan boonnee ijoolleen isteeta gara garaa irraa dhufa wajjin teenyee hegereedhaa fi task force waliif finne imimmaan boonnee kadhanne araaramaa jenne manguddoo itti geone nama Abdul Jalil jedhamu kan reediyoo Minisootaa irra dalagaa ture abbaa feete dabaladhu manguddoo feete dabaladhu tuuta kanniin lamaa walitti araarsi jenne eessa jira araarri keessan sun eessa keessan araara sana nuti Oromoon tokkoomaa dhaabni kun bakka bakka hin dhaabbatinaa isiniin jenne isin garuu nama dhidhiibdu Oromoo adda fageessitu qabatamaa wanti riisarchiin isin gootan kanaaf ani faayidaan inni fide probably dhugaa tokko seenaa history Itoophiyaa warri history barreessan ta'uu danda'a. Garuu rakkoo Oromoon qabatamaan keessa jiru. Ka Oromoon rakkoo Oromoon keessa jiruu fi falli oosaan godhee lafa kaa'e maaltu jira? Bari laali mucaa amma galata ijoollee Saawudii Arabiyaatiif qabu nama 42,000 ol harka isaatiin barreessee mana hidhaa Saawudii keessaa warri waan akka hin qabne liizee paasmoo maal waraqaa jettan kennisiisee fi ijoolleen 42,000 biyya galan kan godhe nu bira jiras. Mucaa saniif oopshiniin kenname Oromoo. Opiniyoon hadha biyya jirtu sun maal jetteen? Feesbuukii biraatitti waan fayyadamuuf yoo kaasii ajjeesuudhaaf biyya alaa waan jiruuf hin dadhaban. Dhaabbadhu jedhanii dadhaban. Ni barreessa namni kun. Erga inni barreessee barreeffama hedduu inni barreessee booda obboleeyyan kan kee keessaa kam si ajjeesuu filadhu jedhanii. Namni akka korbeessa hoolaadha. Namni sangaa yookiin hoolaa filata qalamuudhaaf malee obboleessa namni akka qalamuudhaaf filatu hin jiru. Sana booda isa dadhabanii inni gama Ameerikaa jalaa ba'e. Haadha isaa bira deemanii ilma kan kee isa kana dhabnee jirra. Isaan si bira jiran keessaa kan filattaa jedhanii kasii ajjeemu. Kan filattaa jedhaniin. Kan filattaa jennaan kuni naannoo Wallagga keessa kan ta'e hubadha. Haati maal filatti? Haati ilma isaa tokko akka hoolaa kana qaladhaa jettee filatti moo maal jettee yaa Oromoo? Booda akka isiin gubattuuf mucaa akka malee jaalatamu fuudhanii ajjeesan. Ajjeesanii ka'anii qe'ee haadhaa marsanii rasaasaan mee namni tokko haa boo'u jedhan. Awwaala dhoorgan. Oromiyaa keessatti ilmi namaa bifa kanaan du'aa jira. Oromiyaa keessatti dararaan haadha Oromoo fi ilmaan Oromoo irra gahaa jiru bifa kanaan. Oosaanoo ebal wajjin hin haasofnaa ebal wajjin hin haasofnu. Why the difference? Maal yeroo hundaa garaagarummaa odeessitan? Maal yeroo hundaa yaadni kun yaada nuuf ta'e malee yaada nuti barbaannu malee hin ta'u kan jettan. Ajandaa guddaa kan isin godhattaniitiin turtan. Ajandaa nama miidiyaa keessan irratti hanga ammaa isin nuti ilaalaa turre ajandaa takkitti qofa. Ajandaa takkittiidha jaalattanii jibbitanii illee. Oromoon hiree ofii akkamiin murteeffataa kan jedhu. Namni kun hundi odeessaa ooltan. Aktuwaalii lafarratti dhimma hiree ofii waliin murteeffachuu hojii irra oolchuudhaaf akkamitti akka ta'u isinitti haayimoo.
Oromoo yoo tokko mee qofaan. Hiree ofii murteeffachuu wanti jedhamu. Yoo Oromoon tokko hin taane Oromoon bakka lama cabnaan abadan Oromiyaa biyya hin taane. Isin ammoo kana dhiphisuu dadhabdaniiti hiree ofii waliin bakkuma feetan hunda deema. Hayyoota Oromoo irraa kan dhageettu maali? Hiree ofii murteeffachuu, hiree ofii murteeffachuu. Hiree uummataatu murteeffata. Isin haasoftanii hireen hin murtaa'u. Isin garaagarummaa Oromoo jidduutti eebaluu ni dubbisna. La'eeffadhu. Uummanni Oromoo hiree isaa ofiin akka murteeffatu yoo barbaaddan. Abiyyi fi Shimallis wajjin haasa'uu isin barbaachisa. Abiyyi fi Shimallis deeggartoota qabanii dhageeffadhaa kan akkam odeessinu kanaa miti. Kana hojjetu yeroo keessan viidiyoo ta'e jechuu dandeessa. No, it's a fact. Namni deeggartoota 10 haa qabaatu Abiyyiin fa'aa amansiistee Oromoon hiree isaa ofii haa murteeffatu. Fedhu Itoophiyaa jalatti haa jiraatu. Fedhu Oromiyaan biyya taati jedhee haa murteeffatu. Kana gochuuf garuu jaraan waliin dubbachuu isin barbaachisa. Malee akkanumaan dhattee you cannot impose. Ameerikaa teettee uummata irratti impose gochuu hin dandeettu. Murtii kana kan murteeffatu uummata biyyaati. Ati kan gochuu dandeessu maali? Achiin nama gahuudha. Don't talk about hiree murteeffannaa. Akkamitti Oromoo achiin geenya? Oromoon hiree isaa ofii isaatii akkamitti akka murteeffachuu qabu akkam goone achiin geenyaa irratti dubbadha. Seenaa biyyoota garaagaraa, saayikooloojii biyyoota garaagaraa. I am glad ani barsiisaa chemistry physics. I am glad, I'm so happy by being barsiisaa waan kana ta'uudha. Because wherever you go, chemistry is always chemistry. It doesn't change. Wherever you go, the physics laws work. Waan ajaa'iba. So, ani cinkadhu wanti kun Itoophiyaatti hin dalagu jedhee physics fi chemistry hin dalagu. Akki ani barsiisaa itti ta'e bare chemistry fi physics Itoophiyaa barsiisuun fudhadhee Ameerikaa dhufee Ameerikaatti illee isuma barsiisa. Because this is a universal law. Garuu gaafii Oromoo deebisuun it is not universal. It is unique to Oromos. Rakkoon Oromoo rakkoo addunyaa yookiin saayikooloojii Awurooppaatiin deebisnu miti. Raashaa laallee rakkoo Oromoo hiikuu hin dandeenye. Raashaa keessatti yookiin ammoo Yuukireen rakkoon kun ga'e rakkoo Oromoo hiikuudhaafis hin sodaanne. Rakkoon Oromoo rakkoo addaati. Rakkoo addaa sanaaf fala addaa barbaachisa. Fala addaa kana ammoo yoo kan fiddanii afaanii osoo hin taane as fidaan nutti gadi. Namni hayyoonni 20-30 mana cufattanii mari'attanii homaa wanti godhu hin jiru. Hayyoonni kun uummata Oromoo kan wajjin hidhata qabdanis. Mee walgahii tokko yaamaatii isin. Walgahii tokko yaamaatii dhimma Oromoo irratti murteessineedhaatii kottaa gayyaamaa. Mee nama ba'u laaltani. Why? Because you do not have a credit. Ummata keessatti hidhannoo hin qabdani. Boondiin ummata wajjin isin qabdani hin jiru. Tana tolfadhaa dura. Waa afoo dhaabbachuu dhiisa. Kophaatti gola tanatti illee asiin mootummaa ce'umsaa, achiin WOC, asiin isa kana, asiin OSA, asiin Oromoo elite yookiin ammoo hayyoota Oromoo, asiin godha, asiin OGF. You know. Afooshaa waldaa hawaasni Oromoo gosa isaatiin ijaaratetu isin caala. Wabii maccaatti oosaa caala hojiidhaan. Maccaaf tuulamatu oosaa caala hojiidhaan. Waldaasi koomandootti oosaa caala hojiidhaan. Shanan gibeettu qabatamaan uummata rakkoo hiikuuf oosaa caala baariintuma xabboottu rakkoo Oromoodhaa hiikuudhaaf qabatamatti waan danda'uun godhaa kan jiru isaan kana. I didn't see rakkoo waggaa lamaa kana isin nuuf hiiktan. Waggaa lamaa kana ofii keessanii daranuu kora lamaa irra teettaniiti Oromoo addaan diigaartu. Isin naanni kora tokko irratti korni tokko akkuma amma Jawaar Mohammadiin Oromoon bakka lama oosaan bakka lama cabuuf deema Jawaar Mohammad yoo achitti argame jettaniimi. Isin yeroo kora wobootii fi abaa'oo gargar baastanii bakka lamatti irra teettan. Yoo nuti kana goone Oromoon gargar cabaa. Maaf hin jedhin. Maaf hin jedhin. Gaafii kana of gaafattanii beektu. Mee gaafadhaa hayyoota kana gaafii kana. Gaafadhaa. Yeroo tokko tokko yoo ukkaamamnee nuti cadhifnoo PhD hin qabnu. Yes, PhD hin qabnu. PhD hin qabsaa naman gootu. Qabsaa naman gootu PhD shiraa taatee jirti. PhD Oromoo gargar qoodu taatee jirti. Kana baataa fi suufaan osoo hin taane tiishartii uffadhuuti. Goggee godhadhuuti sababa hojjedhu. Kanaan ala waa hedduun gahaadha jedhee isinii. Amma waan kana ajandaa kana isinii banee jira. Maal jedhe beektanii namni tokko? Hayyuu tokkotu waan naan jedhe. Yeroon geesse nama hedduutu naaf barreesse namni naaf bilbilee nama ergaan dubbadhee booda. Yeroon geesse fayyaa ta'i.
galatoomii ulfaadhu sanduuqa caabuudhaa fi tuqamuu hin dandeenye caabsitee debban dhammee kun namoonni kun haqa Oromoodhaaf jiru dubbadheen dhugaa Oromooti dhugaa kana immoo dhoksuu hin dandeenye qonnaan bulaan Oromoo dhugaa Oromoo ayina namni tokko maali ofii dhuf qixxeessuudhaaf jechuudha no doctorate isaanii they are not medical doctors by the way professor ta'uutaan professor jennaan assistant professor ta'uutaan professor garuu hedduun doktoroota medical doctor yoo hin ta'in doktora jettee iyyaam Facebook kanatu namu doctor biography isaanii dubbisaan jiran hojii isaanii irraa barbaada doktoras yoo ta'e amma namni tokko waan namni hin qabne nama maxxansanii doktor yeroo ngeessu abdaadhe doctor I am a high school teacher kan barsiisaa high school ammoo sagalee saba kooti you need to understand that dhugaa ammoo na bira dhoksuu hin dandeenye abadan wama fedhe bada si obsa si gorsa gara jalaati sittillee ni barreessa dhaabbadhu karaa sirrii irra jirtu achi booda immoo yogguu ati haada keessaa baate wal hin dhiisnu because eenyuuf qabsoofna yoo dantaa addaa qabaattanii organizationii hunda keessaa iyyuu dhimma qabaattan dhimma keessan ani garuu dhaaba Oromoo tokko keessallee dhimma dhuunfaa tokko hin qabu dhimma dhuunfaa kanaafi Jawar waa jedhetti Jawar waan jedhe tokko namni na erge no tan biraa isinii kaasa beektanii dhugaa takka isinii haa kaasu ammallee nama hoyittu waan erge quban qabu dhugaa isiniin fudhaa fi I don't even remember garuu barreeffama na dhufe barreeffamni na dhufe Jawar Shiraaf hafee kan jedhu bara 2019 illee Jawar Oosaa irratti hin argamne ammallee akkuma bara 2019 sana hafe malee boordiin Oosaadhaa hin dhoorgine kan jedhu all right amma Jawaris dubbatee anis the Oosaa president kan jedhe isinii sentensii lama waan waliin dubbanne dheeraadha bilbilaan I'm not going to talk about it. Maybe to be the rewan jirtuufi warri kijiba irraa akka dhaabbatanii kijiba akka nurratti himmoosif neef because ani waan takka isinii ma beeka namni tokko guyyaa tokko na kijibee jennaan I will never trust that person forever barattoonni kan kooni beekan rule number 1 in my class do not lie to me ever kana ijoollee koo barattoota kootti ani kan barsiisu kan ittiin kanaaf jecha hedduu barattoonni koo barsiisaatiin bahee fi ammas barsiisaa jiru natti hin kijiban anatti guyyaa takka kijibnaan ragaa feete dhugaa feete qabaannaan achi booda isin amanuu jedhana kanaaf warri kijiba ooftan Oromoo biratti illee gatii dhabdan ana biratti illee gatii dhabdan wal amanuutu hafa waan feete dhugaa feete kana yoo nyaan jette maaliin si amana kan guyyaa tokko na sobde jechuudha kawaan ani beeku arragaa harka kiyya jiru namni tokko maali muka sitti diraniiti dhugaa sana ati baastee akka jaraaf kennitu barbaadan erga dhugaa sana ati baaftee jaraaf kennite yoo kana jedhanii ofii isaaniiti maqaa ofii uftuuluuf maqaa ofii ijaaruudhaaf biyyoon lol gochuudhaaf yes namni kun kana jedhee warra barbaadu jira no I'm not that kind of idiot I know what I'm doing I'm not daa'imaa miti ijoollee miti kanaaf Oromoon kamiyyuu taanaan waan hojjettan dhugaaf jecha hojjedha ani kana dhagahamu ijoollee Hacaaluu Hundeessaa daa'ima Abdul Jabbar daa'imman akka isaa dhiiga Amaanu'eel Wandimuu ijoollee Roobe keessa fixan ijoollee Harargee keessa fixaa jiran ijoollee Arsii keessatti Shaashamannetti dhumatan ilmaan Oromoodhaa Gujii keessatti mana hidhaa keessatti mana itti cufanii guban Boorana keessatti Wallagga keessatti haadha Oruusii qotattu ajjeesan miidhama haadha Oromoo Wallagga keessatti irra gahu hundaa Tuulama keessa irra gahu hundaa ol ammoo naannoo Amaaraa keessatti marfame kan gamanaaf namni isaanii dirmatuuyyuu hin jirre ummata Walloo miidhama sanii ilaala malee asitti Ameerikaa keessa teennee walgahii waggaatti yookiin yeroo lama goodu kanaafi shira achi keessatti xaxamu abadan hin dhossu.
clearly Osa needs to apologize. Osaan dhiifama gaafachuu qaba. Warri Osaa deeggartan feetan dhiifama gaafadha. Feetan dhiisa. Oromoo keessaa of buuftan malee Oromoodhaaf wanti isin gootan hin jiru. Garuu Oromoo irraa kireeditii keessan dhabamsiisaa adeemtan. Dhabamsiisaa lose godhaa adeemtan. I don't want to lose my eenyummaa koo integrity koo qabadhee du'uu barbaada. Obbo Lammaan yeroo baay'ee kan jedhu kan I want to keep my integrity. Well, I mean, Obbo Baqqalaa Garbaa. Obbo Baqqalaa Garbaa yeroo hundaa wanti inni jedhu integrity koo eeggadheen du'aadha. Eenyummaa koo eeggadheen du'aa umriin naaf xiqqoodha jedhu. Kanaafi namoonni Oromoo taatanii Oromoof hojjanna jedhaa wama kamiinuu sobamtanii yookiin ammoo bitamtanii haqa awwaaluudhaaf yaaddan hin dandeettanii dhiisaan dhaamsa kooti. Kanarraa kan hafe ammootu waa hedduu dubbachuu ni danda'ama. Ammoo yoo kun dubbiin kun hin dhaabbanne taate dhugaa biroo hedduu baasuudhaaf deema. Dhugaa biroo hedduu kan meeqooyaa yeroon kun Oromoon yeroo wal nyaatu miti. Diinni faannoo Oromoo Wallaggaatti bobbaasee lafarraa duguugaa jira. Waraana Eertiraa fayyadamanii lafarraa duguugaa jiran. Milishaa Amaaraa fayyadamanii lafarraa duguugaa jiran. Yeroon kun yeroo miti wal nyaannu miti. Yeroo hayyoon gurguddoon daran summii facaasan callisneetuma teenna taanaan horii miti nuti kana beeka. Horii miti akkuma barbaadan horiin illee dirqisiistee marga dheechisiistu kana jechuun barbaada. Hundumaafuu uummanni Oromoodhaa warroonni ammoo rakkoon gandummaallee isin qabee. Because gandummaa kana waan jedhu ka ofii qabu beeka. Budaan nama ofii budaa qabu namaan budaadha beeka. Jala sararaa hima. Oromoon akka uummataatti garuu anaa ol Wallaggaan hin taatan, anaa ol Arsiin fakkaattan, anaa ol Harargeen fakkaattan yoo xiqqaate godina kanneen sadeen anaa ol namni fakkaata. Godina sadeen kanaaf akka ani yaadutti namni yaadu yoo xiqqaate nama muraasa hin jiru jechuu kooti miti. Ni jira. Because Oromoo ta'uu qofaan osoo hin taane there is a much more stronger bond than that you guys have. Amma laala nama akka kiyyaatiin dhiigni isaa walakkaanii ilmaan koo akaakayyuun kiyya tokko Wallagga jira jedhu. Akaakayyuun kiyya tokko ammoo Baalee jira jedhu. Ana immoo ijoollee Harargeetii jedhu. Nama maatii akkanaa qabuun yoo gandummaa kan jettan yoo taate nama haati warraas Arsii abbaa warraa Arsii, haati warraa Harargee abbaa warraa Harargee, haati warraa Wallaggaa abbaa warraa Wallaggaa maal jedhuuf deemtarre? Maalitti baastan namoota akkasii sanaan maali gandummaadhaan achi jechi biraa akka fiddanii itti maxxansuu barbaadan jira? Yoo jiraate qaanyii keessan qofa. Qaanyii salphina keessan qofa. Kanaaf Oromoonni bakkuma jirtanitti namoota summii facaasan kana dhugaa jirtu Rabbiif jecha dubbadhaa. Rabbiif jecha namaaf miti. If it's niyata dhugaa jirtu I will stand with the truth forever. Forever. Ana jala sararaa beeka. Kanarraa kanaaf ammoo warroonni always attentionii barbaadan taajjabbiidhaan beekaman kitaaba hedduu barreessan wanti amma jarri barreessaa jiran hundi isaatu nan ilaallatu. Kanaafi adaraa isinitti haa ta'u jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa har'aaf ergaan ani qabu shima kana Jawaaris baga dubbate boordichi kunis baga dubbate Dr. Tafariin dursee baase anis baga dubbadhee warri dhugaadhaan dhara jedhanis baga dubbatteeni baga ammoo Oromoon eenyuun akka ta'e ifatti beeka. Kana wantan jedhu barbaada. Kanaaf yoomillee taanaan abbaa keessan taanaan haadha keessan taanaan sobaan biraan dhaabbatinaa dharaan biraan dhaabbatinaa kabajaa malee hin sodaatinaas. Ka dhiifama gaafatamu ammootu yoo namatti balleessite dharaan dhiifama gaafachuu hin dirqamata. Kanaan ala ammoo ragaa qabattee qulqulleeffattee dubbatta taanaan wanti ati dhiifama gaafattu Rabbii tokkicha qofa malee namaa miti. Kanaaf badiin ani balleessite akkallee waan hin jirreefi warri badii balleesse gadi bahee dhiifama haa gaafatu.
yeroon geesseen dhiifama inni gaafatu wayitu hin jiru. Ani rabbiin qofa dhiifamas gaafadha. Ulfaadha galatooma guyyaa gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabaadha dhugaa irraa ammoo hin sodaatina. Garuu yoo dhugaa irraa hin sodaatina isiniin jedhu itti dhalattan faarsaa dhugaa isin dubbatina. Yoo dhugaa qabattanii itti dhalattan faarsaa qofa dhugaa san dubbattan taanaani hiikaan inni qabu, miizaan inni qabu itti dhalattan sana dhiistanii yaalaa hubadhaa. Ina dhugaa isin qabdan sana kan itti dhalattan san xurra haguugaa jechuudha. Kanaaf an gorsa isiniif qabu Oromoota kamiifuu taanaan dhugaa jirtu Oromoodhaaf dubbadhaa. Kanaan alammootu dubbiin ajandaan gandummaa jedhame. Kanaaf hin sodaatinaa dhugaa dubbachuu. Because namni dhugaa awwaa ukkaamsuuf jecha agoobara dhugaa itti ukkaamsan arrabni akkasiisu. Dhiphummaan agoobara Oromoon akka gaafii Oromoo misooma Oromoo hin gaafanne dhiphummaan hin jedhaa turte Tigreen yookiin TPLF. Har'ammootu qabsoo Oromoo keessatti rakkoo jiru akka ta'e dubbanne ajandaan toopikiin mataan itti simaxxanfu maali gandummaa. OPDO'n dur yoo biyyatti nu qorattu maal jedhaa turte? Ilaalcha qabaa, ilaalcha boodaan qabaa nuun jedhan. Ilaalcha maali? ABO siin jedhu. Agartani kun hundinuu paappellaa. Tigreen dhiphoodhaan nuun jette. OPDO'n ilaalcha ABO qabaa, duubni isaa haa qoratamu siin jedhu. As dhuftee ammoo ABO keessatti ammoo yookiin ammoo dhaabbilee siyaasaa Oromoo keessatti ammoo gandummaa qabaa siin jedhan. These are all summii dhaabbileen siyaasaa nutti fidan malee Oromoon summii akkanaa kan akka ummataatitti hin qabu, akka kaayyootitti illee hin qabu. Oromoon tokko du'ee Oromoon biraa gammadaa jiru hin jiru. Kanaaf waan kana sirriitti hubadhaa. Lakkii kuni nun gahu amma summii kana ni facaafnaa. Dharaan nama irratti ni duullaa kan taanaan abbaa feetan irratti duula. Namoota isin irratti duultan sana we will defend them. Dr. Tsaggaayee Araarsaa bara Amaarri jalqaba itti duulu namni ana dura I am your back namni jedhanii jiru. Injiru of duba deebitee seenaa injiru namni tokkochisiitu Oromoon Dr. Tsaggaayee yeroo sana sirnaan hin hubattu. Kanuma isin jechuu barbaada. Jiraadhaa bakka jirtanitti nagaa isinii hawwa. Dhugaan haa mootu. Dhugaan tan rabbiiti. Biyyaa gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naaf jiraadhaa Oromoo. Isin jaaladha bakkuma jirtanitti.